Paartiin addaa bilisummaa Oromoo duula nafladhaa magaalaa Bishooftuutti raawwate irratti yoo filatame dhimmoota xiyyeeffannoon irratti hojjetu ibseera. Qondaalli siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa paartiin adda bilisummaa Oromoo haaromsa magaalaaf xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu himan. Paartiin isaanii uummanni lafaa fi qabeenya isaa irratti abbummaa isaa akka mirkaneeffatu gochuuf kan hojjetu ta'us himan. Laftiin gurguramu garuu ni kunuunfama akkaataan itti fayyadamasa. Akkaataan inni bu'aa buusuu danda'u, akkaataan inni oomisha buusuu danda'u, kabaadiyaas, kamagaalaas, uummata keenya waliin taane uummataaf lafti kun faayidaa akka qabaatu goona jechuudha. Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojii akka ta'u addi bilisummaa Oromoo ni hojjetas jedhan. Afaan uummanni hedduun itti walii galaa jirudha. Afrikaa kana keessatti afaan Oromoo. Kanaaf isa kana guddate afaan waliigaltee irraa ba'ee afaan hojii, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii, afaan kalaqaa akka inni ta'u goona jechuudha. Filannoo baranaa irratti uummanni karaa nagaatiin sagalee isaa akka kennuuf obbo Gadaan dhaaman.